irraanfachuuf yaawaa irraanfachuuf yaawaa irraanfachuuf yaanuni yaawaa irraanfachuuf yaanuni yaawaa irraanfachuuf yaanuni yaawaa irraanfachuuf yaanuni. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتان فيا كيساني نجا جرتاني أمني أرمو بحادي هكابا كبتيتاني أكسمس لقي فتوني كي يسبب براكة تاتني زيتشودا يرو كيسان نافكنيتاني سجنتا جانا يوتيوبي كيا كلقي فتان مرت كيسانو نجيني كيا كأون الرامد بكم جرتانيتي سلامني كيا إسين هذا كابو إسين جدا kanatti aansuni sagantaan kiyya har'aa waa'ee kufaatii biltsiginnaa yookaan immoo mootummaa kufee ka yeroo ammaa kana labsii yeroo muddamaatiin ummata keenya burjaajessaa qeerroo Oromoo gara lolaatitti fe'aa jiru irraa haga tokko waa dubbachuuf yaala jechuudha yaada kiyya. Akkasuma kufaatii biltsiginnaa guddaa keessaa wanti calaqqisu mootummaan kun harka kennachuuf dhihaachuu isaatirraa wanti calaqqisu hedduutu jira jechuudha. Kana keessaa wanni inni guddaan maali? Waraanaan waan moohamuu isaa waan beekuuf karaa lolaatiin moohachuu waan hin dandeenyeef waraana adda bilisummaa Oromooillee moohachuu waan hin dandeenyeef gara kaan TDF illee moohachuu waan hin dandeenyeef kufaatii isaa waan argeef jechuudha. Mana haadha hayyu duree Oromoo kataate haadha qabsaa'aa Oromoo kataate mana isii qabeenya wajjin gube jechuudha. Guyyaa har'aa kun gadda guddaa ummata Oromootiif gadda guddaadha jechuudha. Baay'ee tokko kufaatii mootummaa kanaati kun maaliif mootummaan kun odoo ka mootummaa humna qabu yookaan mootummaa lola beeku yookaan mootummaa biyya takka hoogganuu barbaadu odoo tahe mana namni keessa hin jirre haati hayyu duree kennaa duute ture jira jechuudha. Mana dhaqaniitiin gubuun ammallee mootiyyuu awwaalallee hin bittinneessine jedhanii itti dhaadachuun mootummaa kufe tahuu agarsiisa jechuudha. Kana kadhaadhatu eenyu warra sabaan Oromooillee odoo hin taane warra sabaan Amaara tayantuyyuu gadoo baafachuudhaaf gara gadoo baafannaatitti yookaan immoo duguuggaa sanyii ummata Oromoo irratti raawwachuudhaaf yaalii isaan geggeessaa jiran jechuudha kun. Kuni kana biltsiginnaan hedduun immootiyyuu warri aangoo gara biyya biraatti irraa dhufaniitiin aangoo fudhatan hedduun isaanii biyya keessaa dheessanii gara alaatitti kun deebi'aa jiran jechuudha. Kun immoo deebi'anii jiran jechuudha. Kun immootiyyuu deebi'uudhaaf qophii guddaa irra jiran jechuudha. Sodaa guddaa itti fiduun waraanni TDF fi waboo suduudan qabu irraa kaka'e jechuudha. Haga gorsa mootummaa naannoo Oromiyaatitti itti aansuun ammallee mootiyyuu haga Hangaasaa Ibrahim ammallee mootiyyuu warra akka Fayyisaa Leellisaa marti isaaniitiyyuu weelliftuu ta'uufiin jettu haga Saaliyaa Saamititti jechuudha. Marti isaaniitiyyuu dheessuuf qophii guddaa keessa jiran jechuudha. Warri dheessan hisaaba hin qabanii dheessanii ka biyyaa bayan warri baasaboora biyya alaa qaban jechuudha. Muraasni isaanii dheessanii gara biyya alaatitti bahanii jiranii warri afaanillee mootiyyuu warri dheessuuf karaa itti dheessan barbaadataa jiran hedduutu jira jechuudha. Kana immootiyyuu ragaan hiriyoota isaanii irraa
karaa dhoksaatiin akka baheetuyyuu himamaa jira jechuudha. Kanumatti aansuun waraanni biltsiginnaan bobbaafte hedduun harka kennataa jira jechuudha. Waraana bilisummaa Oromootitti jechuudha. Waraanni hedduminaan harka kennataa jira. Magaalaalee addi bilisummaa Oromoo to'atee fi akkasuma TDF to'ate hedduu keessatti waraana biltsiginnaatii fi deeggartoota isii hedduu qulqulleessaa akka jiru waraanni TDF fi adda bilisummaa Oromoo hedduun gabaasaa jiran jechuudha. Kuni injifannoo baay'ee tokko nama gammachiisu osoo tahuyyuu immoo dhaabbanni mootummoota gamtoomanii marii araaratiifis hatattamaan akka geggeeffamu mootummaa Itoophiyaatiif ammas waamicha dhiheessee jira jechuudha. Gama biraatiin immoo mootummaan Dr. Abiyoot Kaasaayillee akka sodaan jaarsummaa gara TDF ergatetuyyuu dubbatamaa jira jechuudha. Kunis waan milkaa'u hin fakkaatu maaliifi waraanni TDF kaayyoon inni baheef lola argitee heddumaan araaramuu odoo hin taane mootummaa kana aangoo irraa guututti buqqisee gadadoo ummata isaa jala saba Tigraay jechuudha bilisoomsuuf guututti bilisoomsuuf gadoo isaatis immoo wanta mootummaan naannoo Amaaraatii fi hattoonni naannoo Amaaraa akkasumas immoo Eltiriyaan ummata isii irratti geggeessite gadoo kana bahachuuf kaayyeeffatanii qophaa'aniitiin bayan waan ta'eef warra akkanumatti araaratti harka kennatan hin fakkaatan jechuudha. Mootummaan kun garuu araaraaf halkanii fi guyyaa amma yeroo ammaa kana hollateetiniin dhoksaan gara kallattiilee garaagaraatiin deemaa jira jechuudha. Kanumatti aansuun lola Tigraay irratti diroonidhaan fayyadamu yeroo naannoo Amaaraa hedduu magaalaalee akka Gondar, Gojjamii fi Bahardaar yeroo TDF marsee lubbuu itti fideetiniin ummanni Amaaraa naannoo isaaniitti irraa dheessee gara Finfinneetitti godaanisan diroonii fayyadamee hin dhoyne maaliifi wanni diroonii fayyadamee dhahuu dhabeefi warri soddaa isaa akka dhuman hin barbaanne jechuudha. Yeroo ammaa kana mootuyyuu naannoo ummanni Oromoo hedduminaan keessa jiraatu, ummanni Oromoo Walloo keessa jiraatu magaalaalee akka Axaayee akkasumas Shawaaroobii naannolee kana keessatti dirooniin yeroo hedduu guyyaa keessatti yeroo 4-5 itti deddeebi'eetiniin torbaaniin ummata nagayaa fixaa jira jechuudha mootummaan kun. Kuni maal mul'isa jechuudha. Jibbiinsa fi duguuggaa sanyii ummata Oromoo irratti gaggeessu mootummaa kanaati argisiisa jechuudha. Ummanni Oromoo bahaadhiha kaabaa kibba bakkuma jiruun birmannaa godhee mootummaa kana kuffisee ummata Oromoo Wallootiif ammallee mootiyyuu bira dhaabachuun dirqama lammummaa Oromooti jedha. Kanumatti aansuun qormaanni waan nama ajaa'ibsiisu ammallee jechuudha. Mootummaan wayyaanee yeroo kufusan kufaatii isaa waan hedduu baay'ee tokko qabsaa'ota Oromootiin irratti gaggeeffamee keessa qormaanni biyyaalessaa yeroo gaggeeffamutti gaafii fi deebiin qormaatichaa akkuma jirutti qabsaa'aa uummata Oromootiin gaafii deebiin akkuma jirutti baheetiniin ala kaayame. Kana jechuun maaliifi yeroo sanitti uummanni keenya hiriiraan barattoonni Oromoo hiriiraan miidhamanii sagantaa qormaata kana itti fudhatan waan hin qabneef kuuwwan immoo lammiileen isaanii obboleeyyan isaanii namoonni hedduun irraa du'ee gadadoo gubbaa waan jiraniif qormaata fudhachuuf sammuun hin fudhatu. Ammallee immoo sammuu ittiin qormaata kana qorataman hin arganne jechuudha. Sababa kana irraa ka'e dhaabbileen miti mootummaatii fi dhaabbileen mootummaa garaagaraatis akkasumas immoo paartileen garaagaraa paartileen mormitoota Oromoo hedduun qormaanni kun akka dhaabatuuf qormaanni kun akka
barattootaaf yeroo kanatti hin kennamneef dhiibbaa hedduullee geggeessanii ammallee mootiyyuu karaa mootummaa kadhaatiin gaafii dhiyeessaniifii turan. Yeroo kana mootummaan aangoo gubbaa jiru maal godhe dirqisiisee barattoota naannolee garaagaraa warra naannoo isaanii nageenyi jiru wajjin qixa tahanii akka qormaata kana qoratamaniif dirqisiisee ture jechuudha. Yeroo kanatti ammallee maal godhe jechuudha, qabsooytonni Oromoo maal goote qormaata kana hayyoonni Oromoo jechuudha ka biyya san keessa jiraniif ka ala jiranis waliigalteedhaan qormaata kana guutumaan guututti mootummaa kana jalaa baasuun gaafii fi deebii waliin ifatti miidiyaa gubbatti gadi lakkisan jechuudha. Haala saniin miliyoona hedduu ka isiin ummata Oromoo duubatti hambisuuf akka beekumsaan barattoonni Oromoo kun kufaatii akka agarsiisaniif yaaliin irratti gaggeeffamee yeroo san ture akka hin milkooyneef qabsooytonni Oromoo halkaniif guyyaa irratti dalaganii ka biyya alaaf ka biyya keessallee irratti dalaganiit ajaa'ibatti uf duuba deebisan jechuudha. Haaluma wal fakkaatuun ammas jechuudha qormaanni biyyaalessaa biltsiginnaan akka geggeeffamuuf murteessite gaafiif deebiin guutumaan guututti jalaa bahee jira jechuudha. Gaafii fi deebiin qormaatichaa akkuma jirutti jalaa bahee jira jechuudha. Kanaaf qormaanni sunillee jalaa fashalaahee jira. Waan baay'ee tokko nama gammachiisudha. Maaliif barattoonni keenya yeroo ammaa kana burjaajii guddaa irra turanii barumsa tasgabbaanii baratanii qormaata qoratamuu waan hin dandeenyeef qormaata kana jalaa akkanatti fashaleessuun kun baay'ee tokko congratulation isiniin jedha qabsooytota Oromootiin. Ammallee hirmaannaan akkanaa ammallee dandeettii akkanaatiin uummanni Oromoo diina isaa akkanatti mo'achuun karaa salphaa taheen mo'achuun baay'ee tokko gammachuu guddaa barattoota keenya ka qormaanni kun yaaddesse ka qabsooytotaaf ka qalbiin isaanii gara qabsooytota teennaa yoom nu bahan yoom mana hidhaatii nu bahaniitiin yoom bilisoomna jedhaniitiin kun immoo tuyyuu barumsa gatee qabsoo saba isaatiif qabsaa'uudhaaf bosonatti gale. Kana fashaleessuun qormaata kana fashaleessuun wanta baay'ee tokko nama gammachiisudha. Gaafii fi deebii qormaata saniitti argachuuf immoo tuyyuu miidiyaalee Oromoo ka akka Kuush Miidiyaa akkasumas immoo tuyyuu miidiyaalee garaagaraa hedduu irraa argachuun ni danda'ama jechuudha. Kanaaf kun gammachuu guddaa qabsooytonni Oromoo biyya alaa akkasumas biyya keessaa waliigalteedhaan akkasumas immoo tuyyuu sabboontonni dhoksaan OPDO tana keessatti dhokataniitiin jiran warruma fakkaatanii jechuudha. Jalaa warri hedduun qabsooytotaaf dhaamsa dabarsaa warri turan hedduutu jira ka dhokataniitiin hojjetaa jiran jechuudha. Galatoomaa jennaan gamanumaan baay'ee tokko gammachuudha. Gammachuu guddaadha. Qormaanni kun kufuun gammachuu guddaadha jechuudha. Miidhama guddaa biltsiginnaaf ummata Oromootiif ummatiyyuu gammachuu guddaadha. Qormaanni geggeeffamu hin jiru. Maaliif barattoonni keenya yeroo barattoonni keenya tasgabbiin baratanii ittiin qoratamuu hin dandeenyetti sabni ummata keenya gabroonfataa ture, sabni ummata keenya cunqursaa ture, sabni ummata keenya barattoota teenya miidhaa ture. Barattoonni teenya kumaatamaan odoo mana hidhaa keessa jiranii barattoonni sabboontonni odoo mana hidhaa keessatti dararamaa jiranu asirratti mootiyyuu qormaanni geggeeffamu hin jiru jechuun gaafii fi deebii qormaatichaa jalaa baasuun baay'ee tokko namatti tola. Galatoomaa jennaan. Gamanumaan mootiyyuu waraanni bilisummaa Oromoo akkasumas mootiyyuu ammallee mootiyyuu TDF magaalaa Sanbatee yookaan immoo tuyyuu magaalaalee kiiloomeetira 250 irra jirtu gara Finfinneetti jechuudha to'achuuf qophii xumuruu isaatu mul'ata.
baay'ee tokko gammachuu caaluu jechuudha. Finfinneen yeroo dhiyootti sabboontota Oromootiin ni to'atamti jennee abdii guddaa Rabbirraa qabna jechuudha. Akkasumas waraana bilisummaa Oromoo baay'isee tokko ammas jabaadhaa jechuun ni barbaada. Of eeggannoonis akkuma jirutti tahee warri immootiyyuu saba Oromoo duguuggaa sanyii irratti geggeessuuf uummata Walloo diroonidhaan akkasumas immootiyyuu gara kaaniin immootiyyuu waraana labsii yeroo muddamaatiin dararaa guddaa irraan gahaa jirtaniif immootiyyuu hin milkooytanii bilaashuma hin xaarinaa jennaani. Maaliif labsiin yeroo muddamaa uummata Oromootiif ka jalqabaati miti. Yeroo hedduu itti deddeebi'eetiin labsii yeroo muddamaatiin uummanni keenya dararamaa miidhamaa dubartii shamarran keenyas gudeedamaa waan hedduu miidhaa guddaa irra gahee har'a geenne jechuudha. Haaraa miti uummata keenyaaf. Kanaaf hin xaarinaati, uummata hin burjaajjisinaati, aangoo gadi dhiisaa karaa nagayaatiin biyya keessaa dheessaa jennaan. Akkasii assalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatu. Bariarguf garanu bal'ise yaanui ya wa irraanfachuuf yaanui Allatidaf kocho Kocadaf nagacha Kenamal tudida jirra hunda bacha Kenamal tudida jirra hunda bacha